Hangafa ergamootaa kan ta'e qulqullichi Mikaa'el na gargaaruudhaaf dhufe. Macaafa raajicha Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 13. Mikaa'el teeksee ko gargaara ko kutu naftole na ko ganufte yaabaddu dalalana bete atuman dadhabdu maqaake waamadde na argadde gammachuu. Mikaa'el teeksee ko gargaara ko kutu naftole na ko ganufte yaabaddu dalalana bete atuman dadhabdu maqaake waamadde na argadde gammachuu. Kumbaya toyo Mikaa'el teeksee ko Gedera lafarra Mikaa'el teeksee ko Leenate qabame Mikaa'el teeksee ko Yoona biyyu kaara Mikaa'el teeksee ko Maqaake waamu Mikaa'el teeksee ko Daandii kun afeefa Maqaake waamu Mikaa'el teeksee ko Mikaa'el jechuune Mikaa'el teeksee ko anarraa fagaatu Mikaa'el teeksee ko warri diina goote Mikaa'el teeksee ko maqaake waamadda Mikaa'el teeksee ko kootu gaara goote. Ummata Israa'el Mikaa'el teeksee ko biyya Gibxi baaste Mikaa'el teeksee ko galaana daakute Mikaa'el teeksee ko kan isaan ciisiste Mikaa'el teeksee ko biyya Kana'aanii Mikaa'el teeksee ko nagaan galchite. Harkalina keessa Mikaa'el teeksee ko afumya hojjete Mikaa'el teeksee ko afaan leenca keessa.